أكلم جنة أي أركي جو خوف aku sana خوت ke sana apa gitu Mas kita dapat itu ke mana sih jadi? Jauh di Rawang ya sendiri ya. Hasil. Enggak nama sendiri ya. Oh? Kota. Jatuh gitu. Nama tahu dah jadi gambar kena jodoh. Jadi, Asurin lagi. oh, no. Tahu gitu deh. Abdul Wal, oh setinggan lah. Syamar, setinggan lah. Ada. Amma di bala mana aku dia yo. Mame tu buat dulu. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah garan tanah. Sagantaa gadi sasafi foundation ke khadam fulani jene magara de yaw ti ge me medati am alhamdulillah ga hawasni bae hijra akada ge nyeti hawasni tuda magara de yaw hanu taran tan serio be yero jilkawati hawas bae tu be jani tuda inshallah successfully dani jirjeti yada sayo hanya hawasni wa kana ko bate internala guru berwan bicha un garun hijra malah ini sih nasta kertas pun jadi nggak mana itu apa karena buka me kasih tiba-tiba masih ada mulai kamera dia macam ni dia mulai rajin sudah insyaallah anak pun insyaallah namun tu gara saya sini kisi gara dan di sini apa karena cara kedapatan di sini jadi sudah insyaallah arra warga rasa ramal segala me gemacun tu والتجير راس الرمال فتات يا الحمد لله يا والتجين arra وحيوتي والبلدان dapat kalau sudah karena dua hawas ini hanggam tekat dua jera kajau topo bisu lawan dibaca arah hawas ini cip deh hawas bayi lawan dibaca wal magalat tu itu dah kayu nanti kayu nanti german deh ini tiada malah kau ham je sudah insyaAllah oleh tak kau mu hammam tak kayu sudah mani khana umata hanggam tekat khana dua jera kajau ilar lawan dibaca dan kemudian insyaAllah gagal mungkin je seberat kemudian malah kalau alhamdulillah Abi berkhidmat sahau untuk kawan jira, unduras ga insyaallah tu pun itu. Insyaallah orang begitu na. Syekh Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madi osama laka isabduti irram fatima mali medu podo ay man laka rafa narra. La nabi uga mana kala ka. Istighfar na tiya ba bete. Istighfar mo tu bishadu wala aina. Amal la kana darawari do umdu. La ka di tani pura me ko hindu puja. Waktu segantan bered tu dah. Padi hawasa arkam te jiddit. Humniti hawasa arkam te jiddit. Buya lamu nagga de dire dawana he jira. Masyaallah. Malele. Hawasin to ko. Dawabi kawatan sawo jinda pade. Wan de garu jide garu ka batore. Arra nagga de gawan de mutu masi wa ayat fatati. Hawasa mo garre. Hawasa kani jala tanakne. Buya nagade hafai jiran jadi. Insyaallah. Malai ga ho apa namniwan kaburra. Namniwan kabudar bade sadat tun jago jan. Sirri. Hawa se kana dalbade dilal. Abba shantama, abba dibbarama, abba dibba, abba hulani, abba shani. Abba dahawa, abba karshi. Abba dolara. Abba jo karshi tu di sana sonai. Karshi madina sa. Hunda nirmatani jirani. Tafidda janisan. Jazakumullahu khairan jannan hawa sa kayya bu. Kita jira tu kai tani. Akkam dolarin ho kesan juru malak kana kesa. Ni jira. Dolar ni jira amma tekko badakika tekko sudur arkain ka tabadde ture. Ya kanti aku ma wale di ara gabbe sa gabbe wale salam mo king ka. Masyaallah bhai Ethiopia la je gabbe jura. Ega dawata da kanya kuma singkartan kuno mala ini akka harama la famute je. Insyaallah kuna mawan mo ummanni wan kaburra karshi kudan kabu karshi dibba kabu karshan tam kabu dibba da kabu. Walid darbani ga namu so arkimirgar gata wan kan ne bainati
kun qawmanni keenya kanneen jechuudha akkasuma abbootiin qabeenyaati soora biyya inshaallah guyyaa biraa isaan cuftii affeeramanii abbootiin kaampaanii organizeeshiniin akka mana barnootaa kun affeeramanii eegas booda achirratti waan guddaa takka argamsiisuuf ta'anii jechuudha. Ono ummata keenya haala kanarra jiran fadhiin isaan faawundeeshinii Sheekh Adam Tuuraatiif qaban akkasumatti ammas faawundeeshinicha dafanii akka gad dhaabbatee faawundeeshinii tajaajila isaa jalqabuuf jecha ummanni keenya ilaa faroora maal dahaba mormaatii fi khagurraa akkasumatti hawwan keenya kana hunda firra haranii jechuudha. Faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa cinaa dhaabbachaa jiranii jechuudha. Inshaallah gaa haaluma isin agartan kana isin agarsiisuudhaaf bu'aa keessa waan ta'e jecha isinis gaa warri qaamaan asitti hin ergamin bakka jirtanii yaadaa fi qaamaanis dhuftanii akka nu gargaaruu dandeessan gaasumaan isiniif dhaamuu barbaannaa jechuudha. ما تجري ده هذا؟ هو زرا. ما شاء الله ما شاء الله. ما بني ما يبدأ بني. الحمد لله. मैं $2 भी देता Nama biasa nak kau kita. Biasa nak kau kita. Kau tanya jenis. Monoga. Semoga kumpulan gardan daham ini fi menni hawan Kenya karkar rakaban khamir rakaban khagurar rakaban khamurmur rakaban hala kananga hala kana mika kutani jirani jura adam babru banta aye والله كا هاون كنيا هاون كا عايشة فكاتني أيه دور بيجي رودا مجالا تاني مجالا ده رودا سبني ولك وابني ده كان فاونديشن شيء مجالا تي أوروميا كنتي ممكن أفريقيا كنتي في رودا بوابان دورا كنا أرجع يورو لما ده تسكنتان مجالا ده كنتي جرتي إذا سكنتان ده كنتي جرا واسمي كا بيفا جرانا مرا دور مجالا دوران سندي سكتوا إذا كان أكون $1 ريالا أنا نفهم مارك كسير جراي $1 $1 أصلا $1 ما شاء الله ما شاء الله أنا يوم كمان $1 كده sama foundation saya ada di sana teman kawan nama aja ibu bisa dubartin denya kulla da take cikin ne kuma wandi gura alabatin za'an sani wallahi wani duna ma wanda ne kike da kuma saya mormai sani wa kan jala kan wan kana yi wana jai mashi tawlala mai wan kana yi da lamin ki ya la karena foundation shi a tula di wan kaban kuma ce da masha Allah da ba ci tige na da rabbi amin amin wallahi buju bile na mutul fatai malif yote dubartoonni hedduu yaadataman kana kaka'umsi isaan diin islaamaa gaddaaboo keessa qaban baay'ee guddaadha hedduu akkuma gaafa dubartoonni gahee waan qaban gaa lubbuudha hanga lubbuutti yoo hanga mala gaasiitti waan ajaa'ibaa takka dalagu jira maasha Allah jirtanitti karaa SMStiin karaa akkaawuntiitiin waan dandeessin akka bira dhaabbattan maqaa rabbii guddaa gaafannaa assalaamu mee ergaa gabaabaa faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaatiif karaa teeleetii wajji wal ta'uudhaan baafame uummata keenya akka dhaga'anii misaanis dhaamsa dabarsiiti waan biraa dhaamsa hoo qabaatte haala kanaan yoo karaa gabaabaa waggeetti qarshii takka 99 fudhuun SMS jechuudha moobaayil isaanii irratti 99 fudhuun jaanii okkee godhanii buunii fi bakka misajii sibiilatti okkee godhanii waggeetti qarshii takka irraa mura kanaaf isaaniif wanti quudhaan moo dhaabbata kanaaf waan guddoodha hanga danda'anitti hanga rabbii isaan laafisatti waan kan nama biraanis kennanii itti qarshiin takka egaa fuuxoo shantama takka baadha nama 50 immoo faaya akka jaamutti qarshiin takkitti hanga as faawundeeshinii kana fuudhe hiikaa guddaa waan qabduuf
kanaaf daawwattoonni fayyawwan danda'an akkanuma dhaabbatuu fi inni lammataa karaa akaawuntii faawundeeshiniitiinis waan danda'an yeroo yerootti tiraansifer godhaa qaamaan yaadaan akkanuma dhaabbatan maqaa rabbiin gaafannaa galatama. Galatama. Hayyee obboleessa Sakiyya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee maqaa keetii fi iddoo jirtuu fi akkasumatti waan hojjechaa jirtan uummata keenyaaf ibsuu sirraa barbaanne itti fufuu dandeessu. Galatama maqaa kiyya Diibaan Muhammad Jaamu takkaamuu baashaa qosaan akkasitti meetu nageera. Har'a gaafannu sababa sheekh keenyaati abbaa keenyaati sheekhaa danduudhaa fi wal qabamne faawundeeshinii isaa lafa gaddaa godhaaf magaalaa Dirreedhaatti gadi sessaabnee akkuma agarfanti maallaqa wali qabaa jirra. Faawundeeshiniin kun ma'anaa hedduudha qaba. Ispeeshaalii musliimoota Itoophiyaatiif san bira dabaree magaalaa Hararitti ta'uun haalli hoomni islaamaa turte Harar san kabii ibsuta hajjeetiin addi guddaa akka pirojektiin yaadamu jiruttis gaa pirojektiin hawaasummaa nama sekarang namoota afaan kana qofa dubbatan raafuu jedhamuun ta'ee meebii akka isaan fakkiin jalatti haadhiif yaada projektii diizaayinii isaa meebii projektiin akkanaa hin jiru yaadan akka istaatti fakkiin filanneenya akka yaadan isaa rakkoo kanaafuu fuula takkaan akka biyyatti akka islaama irraa baanee akka biyyattu Itoophiyaa yoo ta'e amantii kana hin qabaannellee biyyattiin sadarkaa takka fuuldura tarkaanfachiisa jeetii yaada faawundeeshinii kun gama biraatiin gaa anu parsanaalii faawundeeshinii kana keessaa akkana qooda qabaachuu xiyyaaf alhamdulillah jedha. Alhamdulillah. Rabbi xiyya galateeffadha. Pirojektiin takka gaafuma jalqabdee xumuramuuti. Kanaafuu har'a akka xumurametti lakkaa'u parsanaalii inshaallah. Inshaallah. Yeroo ja'anitti isummaan kun akkana wal qabamee akka riibaa nama abdii guddaan qaba. Inshaallah inshaallah. Egaa akkuma keenyas nabi rahmata haa godhu. Amiin amiin. Rabbiin haa gargaaru. Amiin. Ispeeshaalii isin warra pirojektii kanaan deemus hedduu rabbi isin haa gargaaru. Sabri isiniif haa ta'u. Amiin. Waan isin cinaa jirran ja'a. Abshir. Abshir. Motiveeshinii namaa gaa akkuma agarree hedduu nama gammachiisa. Projektiin kun akka keenyatti projektii namni hanga takka ahli khayri hanga takka ishee wal qabamee jaaru sanii miti san bira tarkaanfateedha. Namoota even if warrootni silaa dargaa hin qabne tamaariillee fursaa isaanii irraa qarshii maqaa ammaa agarru kanatti kannatanii jaaramuudha projektiin kun. Projektiin nama hundaa musliimoota Itoophiyaa hunda osoo sabaan hin baasne osoo Eeshiyaan hin baasne kan musliimoota Itoophiyaa guutuuti kana ta'uun adda isa godha jeetii yaada. Amma wal gaawanii fokas irra godhamuu qaba jedhee yaada isaan parsanaalii hundaan projektii kanas fuuldura tarkaanfachiise jee onni yaada SMS kan irratti hojjetan. Akka gaariitti meeshaalee nuti haala qabatamaa amma jiru haabii ol jedhamu keessatti biyya kana keessatti haabii ol taanee meeshaalee ruumuun takka sabskiraaybii godhamu. Projektiin kun yeroo barbaachisanitti yeroo jaalisanitti galmaan goone danda'a jeetiin abdii qaba. An parsanaalii godheetiin jira. Ijaan duroo akka dhaga'een godhe. Kanaafuu namoota kanarratti akka gaariitti fokus goonee hojjetu. Nama ahli isaa anis giseen galee amma fakkeenyaaf parsanaalii anaa godhe malee mana keenya warra jirtu kallee hin goosisne hanga ammaa naan kina kiyya. Kanaafuu namuu mana isaa deebi'ee bikkirraa eegalu haa guunu miti. Mana getteebii tajaajilti jaa kaalummaati jaa bariyyeen kiyyaa akka sirraa haa eegamu namuun kanaafuu namuutu akka sabskiraayib godhamu taasisuu qabnu beekiyyaa. Akkuma ergaan gabaabaan 9938 jirutti akkaawuntiin baankiitiis banamee jiru jira jechuudha. Akkaawuntonni san cuftinu karaa feesbuuk peejii keenyaatiin isin qaqqaba. Mee obboleessa keenyaatti akka shabaaba tokkootti namoota biyya keessa jiraniif namoota biyya alaa jiraniif wal qabsiiftee maal dhaammachuu barbaadda? Dhaamsi kan kee shababaaf dubartoota keenyaaf maal fakkaata? Shababa maalta manguddoota keenyaaf maal fakkaata? Dhaamsi dabarfachuu barbaadde yoo gabaabtu miidhagina irratti. Dhaamsi ni qabu. Alhamdulillah rabbiitu yeroo kana hojii nurra fidee kanaafuu irraa haa fayyadamnu jaalladhu akka shabaabatti shababa manitti jecha shababa irraa haa eegalu akka shabaabatti waan kanarraa ispeeshaalii qooda
guddaa haa fudhannu. Because arraan tana yoo nuti hin dabreellee faawundeeshina kana ijoollee keenya. Yoo ijoollee keenya mee bin dhaqqabneellee itti dhufee yoo dhumuu baatillee ilmaan keenyaatti fayyada waan ta'eef jecha jenereeshina dhufu jaaruu irratti hojjeta waan ta'eef jecha amma sadaqaa jaariyaa tana haa kaayyannu irraa haa fayyadamu. Kan qofa osoo hin ta'in piroojeektiilee biraatillee akka shabaabatti kireet goonee irraa godhuun dirqama shabaabaatti jedhee yaada. Namoota gurguddaa fi ispeeshaalii namoota biyya kana hin jirres namni gama jiruun waan kanatti haa hirmaatu. Namoota gurguddaan baay'eenis ta'ee waan danda'anii nama because tuttuun shantam nama xiqqaaf ba'aadha. Nama shantamiif immoo faaya akkas jedhamu. Kanaafuu akkasitti fudhannee namoota waan danda'u namoota dhaabbata kana cinaa dhaabbachuu qabna. Akka shabaabatti immoo shabaabban naannoo san hin ta'in naannoo silaa isheen jiraate san hin ta'iniif warra akka xiyyaa kanaaf jechuudha. Meebii gaafa isheen lubbuun jiru biyya takkallee ilmi barbaada isa bira miilaan deemuu dhabuu mala. Fakkeenyaaf akka xiyyatti namni hedduun pireezantii godha jedhee yaada gama kanaan. Chaansii san argachuu dhabnullee arraan tan piroojeektii silaa dalagaan sheekaa leegaasiin sheekaa keessa dalagamtu keessa qooda akka chaansii argannee jiru. Chaansii guddaadha haa fayyadamu. Carraa guddaadha jechuun. Sirri maashaallah. Obboleessa keenya baay'ee galatoomii dalagaa irraa illee si qabeetiin jira. Dalagaa haaluma kanaan itti ofiin siin jira. Akkasumatti egaa kun warreen tiishartii gurguranii tiishartii faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaatiif qophaa'ee jira. Isaanis egaa waan tiishartii irraa walitti qabame haala kanaan qindeeffachaa jiranii. Inshaallah obboleessa keenya Najjaash Muhammadi. Najjaash Muhammadi. Obboleessa keenya Najjaash Muhammad. Mee waa'ee faawundeeshinii waa'ee tiishartii irraa waan sitti dhagahame gammachuu keessaa waan qabdurraa mee nuu ibsuu dandeessaa obboleessa keenya? Jadi itu harga menjerah. Wawancara tiishartii Bas. tiishartii agak menjerah masyaallah. Malah ini kuno asli harga pun karena tiishartii mana wali kabame malah kebayi gammachuun ati irraan tana faawundeeshinii kanaaf gammaddamee maal fakkaata? Haalli fuuldura isaa ta'u maal fakkaata? Mee abdiin ati uummata keetti irraa qabdu maal fakkaata? كما قلت إن شاء الله نكون حقق الموضوع واسع كل الأبدين ما شاء الله قالت البلد نجاح محمد Unoga Dr. Filanis no wajji mallaqa kana lakkaawaa jira. Gaggeessaa ofii hojjetee nama hojjechiisu Dr. Filaa jechuun. Dr. Meena laal. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama hedduutu salaamtaa Dr. Filaan nageessi jechaa jira. Assalaamu alaikum qilleensarraa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maali Dr. Gaa akka nama hogganaa tokkotti osoo hin tahin akka nama ummataaf ummata keessa gattaa'ee hojjechaa jiru. Mee Dr. Gammachuun ati irra gammadde maal si fakkaata? Dhaamseeti ummataaf qabdu. Wallaahi alhamdulillah duraanis duratti qabee qabnu abbootii qabeenyaa jaallu ummata yaadne abbootii qabeenyaa gara keenyaati. Saniifuu uummanni keenya xiqqoo qabu akkana kan jedhan kan shan mana muka shan kan isinoo maal kan nattan dhaaba fadaa bula naannoo kun isiniif dhaabbata isiniin dhaabbata. Eefa qabus kun oka doolaara qabus kan doolaara kan nate saniifuu dhaaba kana kan akka dhaabbatanii jechuu barbaadan keessattuu warreen yaalaa jirtan dhaaba kana akka wal ijaaruun dhiisanii doolaara dibita kan hin ergitan biratti waan guddaa ta'a walii daame shamarran keenya biratti waan jabaanii beekna. Wanti jabaan shamarran keenya biratti dahaaba ta'uu shamarran keenya irra dahaaba irraa baasanii kana kan dachaa oolan jechuudha. Dahaaba hundi kaan kan shiidha yoo kun maashinoon ta'a kiiloo kan ta'a. Saniifuu daawwattoota keenya hedduu galatoomaa jaa sana hedduu haasofna hedduun daddaree maaltota gaarii jira akka wala wala garraa galatoomaa isin jenna. Hayyee galatoomaa isinis galatoomaa daawwattoota keenya haaluma kanaan isin agarsiisuudhaaf waan uummanni hojjetee jiru jechuudha. Waan uummanni keenya kiisha isaaniitti baasanii faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaatiif arjooman isin
agarsiisu wooma irra jirru isin agarsiisu jechuudha fi isinis waan isin ilaallattu jecha qophiin keenya gaa haaluma kanaan itti fufa inshaallah waan haarii dhufan ammoo kan isin abdeet goonu tahaa jechuudha inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.